Amma Dr. Mararaan tokko eeguma Dr. Abiy gara aangootti dhufanii gara allayyaatti deemaa jiru. Mootummaan biyya Itoophiyaa biyya gara allayyaatti deemaa jirti jedhu. Allayyaan immoo hin jiru. Isaaniyyuu allayyaa waamu waan ta'eef negeetiifiidha argite dargaggeessatti allayyaa itti mul'achuu danda'a. Inni kaan immoo ji'a sadiitti irraa fudhanna kan jiru warra akka Obbo Daawud fa'aatu jira. Hin danda'amne siigalee hin danda'amne dhugaadha kun. Yaadaniiru ta'a. Abjootaniiru ta'a. Hin danda'amne. Kun akka hin danda'amne gabeekanii jara kanaa hojii walii galanii eeganni Tigraay inni madfiidhaan yeroo maqaawwaadhaan lolaa ture homaa wanni ta'ee akka hin baafne beekee dhufee araaramee nama kanaa wajjin hojjete isaan achuma ta'anii gullallee ta'anii manuma ofii ta'anii akkamittiin jara kanaa wajjin hojjechuu dadhaban. Wanti hin danda'amne Dr. Abiyyi iddoo muummicha ministeeraa gadhiisee Obbo Daawudiif hin kennu, Dr. Mararaaf hin kennu, Jawaariif hin kennu. Hin beekamu hin jiru kun. Waan hin jirre gaafatinaa waan hin danda'amne hin gaafatinaati. Garuu akka ga'ee ofiitti namni biyya isaatiif waan hojjetu baay'eetu jira. Kanaaf negeetiif wanni ta'anii waanuma faallaa ta'e tokko odeessaa jiraachuun ufuma nama xiqqeessaa deema jechaadha. Namni nama dhaga'uus hin jiru kana booda.